inuma salphat inuma cubbifamte namni garaa qulqullu gaafa si jaalate muktaar kadhataa ture niti fuudhuun aadaa arsii keessatti niti lama sadi fuudhuun aadaa arsii keessatti caaltuun akka nama arsii niti fuudhuun beeyne muktaariin wirir goote firoon immoo akkuma san ijoolleen hedduun firoon niti qabaa mucaan kun alaan dhufne maal jechaa turan caaltuun har'a baay'ee gadditee jirti baay'ee rifatee jirti firoon akka niti qabu akka ilmoo qabu itti himamee jira jechuudha dhugaa rabbii hedduu gaddine garuu namni tokko gaafa nama jaalate hedduu takka hamilee nama jaba caaltuun immoo iyyuu baay'ee tokko gadditee baay'ee tokko hamilee ni sin jiru omaa miti absheera haqatu jira muktaartu haqa qaba haqa muktaar qabu kan immoo itti deebitee abbaa manaa ishii kan jalqabaa abbaa ilmoo ishii ararfatu qabdi dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa dubbanna firoon borcii qabaateef qabeenya qabaateef jaalala isiin gootu inni dogongoree waan tokko keessa seene isiin immoo akka ilmoo arsiititti miti akka ani maal ta'uun barbaada akka nama arsiin dubartii horachuun beeyne jaalala hin beeyne mucaan kunis arsii ta'e shawaa ta'e hin beeku garuu immoo isheen likki bakka harakaan isii maaliin isii haasuun isii hedduu jijjiirama jira garuu namni nama cubbisa yoo mucaan kun niitii qabaates niitii dhabes garuu immoo isa duraa san isiin isaa wayya jechuudha muktaarin isii wayya hedduu takaanii kan itti gammadus kaarras taanaan borus taanaan itti gammadu muktaar immoo itti deebi'u qabdi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirtu akkam naga keessanii baay'ee keessanii hordoftoota kabajamtoota kennu viidiyoo kenna like share subscribe gochuudhaan mujajjabeessaa isaniin jechuu barbaada ummata qashtii ummata jaalatamaa ummata kabajamaa akkuma beekamu caaltuun guyyaa kana yookiin immoo torbee kana keessa samuun isee baay'ee jijjiiramaa turte sababa maaliitiif turte yookaan jettan taate akkuma beekanitti caaltuun samuunii kana firoon niitii fuudhee jira niitii qaba ilmoo qaba haay kun ilma kiyyaa miti niitii kiyyaa miti AI dha jechuudha caaltuu ofirraa stop gochaa jira garuu isheen immoo miira biraa keessa jirti aarii keessa jirti namni gaafa nama jaallatu hedduu aara caaltuun haasofni isii jechuun wantoon isiin gootu akka nama dhiirri arsii dubartii horachuun beeyne jaalalan beeyne dubartii saniif hin taanetti laalaa turte jechuudha muktaari ilaalchi isii muktaari qabdu garuu otoo dhiiftee otoo firoma kanaa jechuun amma bakka isheetti maaltu fakkaatama ayyi nama jaalala qabeenyi maal abbaa isii qabeenyi fixeensaa furdinni borci baasu maal faayidaa qaba tarii borci isaa kana dhiirri diyaaspoora yeroo tokko bakka ruuza bas dubartii maa ilaala yeroo biyya namaa jirtan bokkoon teessan burtukaana fakkaati qaamni keessan bishaan fakkaata bakka furdinni isaa maal jedhama firoon illee amma nama biyya ambaa ture kunneen immoo tuyyuu firoonuu biyya namaatu hin turre biyya keessa ture nama biyyaati niitii qabaa ilmoo qaba minaamina jedha naa yaani riggixanyaa beekee jira waan tokko beekuu qabdan ijoollee kenna qabeenya jalan fiigina dhiira yoo fuudhayyuu namni sun yoo fuudhayyuu isa san isin qabachuu qabdi ani wanni amma deemuu fi waan muktaarna irratti fuudhee fi malee firoo yoo qabaate hoo maal godhuu heddi sa'a kanatti ilmoo qabaateeyyuu niitii hoo qabaateeyyuu yookiin duraa wal lolanii amma immoo sababa inaafate yoo barbaadu abbaa manaa kiyya akkuma caaltu abbaa manaa kiyya jettee yoo isatti iyyannoo akkuma jettu iyyannoo bante hoo maaltu sii faala caaltu ijoolleen hedduu koomentii irratti puumdiraamna jedhaa koompiraankira jedhaa minaamina niitiin namaa akkamitti dhiira biraa harka hammattee deemte erga piraankii ta'e niitiin namaa akkamitti otoo nikaa qabdu dhiira biraa wajjin deemte kaaffee seenti kun sirriidha otoo muktaariin walii galanidha garuu waayinoo hin ulfaata baay'ee ulfaata dhugaa isiniin jechuuf kuni jechuun dogongora isin warri koomantiiti atuuyyuu gaafa teetteef laaltu akkamitti dubartiin takka otoo abbaa manaa jiru dhiira biraa harka qabattee dhiira biraa wajjin deemtee kaaffee seentee baatee akkamitti jetti kun sirriidha sirrii miti kana beekuu qabdan isinillee kanaafuu jechuudha obboleeyyan kiyya ummata qashtii kiyya waan tokko beeka dogongorarra uf deebisuuf yaala qabeenya laaltanii qeleetiin tareena bifa laaltee bifa miti amala qemma firoon caaltuun qabeenya jaallatte malee bifa isaati miti yookiin qabeenya yookiin amala isaati bakka ijoolleen hedduu muktaaritti deebi'ee muktaarsi wayyaa minaamina jettanii jechuudha hedduu bareedaadha inni waan caaluu inni waan argamu miti muktaaritti deebitee muktaar wajjin jiraatu hin jiru ani bara kana garramee akka yaada kiyyaatti namoonni irra guddinni isaa namoonni isi warroonni hojjetoonni isi muktaaritti deebi'ee
dhiira biyya keetitti deebi'ee dhiira mana amnatti caaltu tarii namoonni dogongorsuu danda'an namoonni akkamitti dogongorsuu danda'an hiriyaan badaan si balleessa hiriyaan badduulee si balleessa ka dhiirallee si balleessa ka dubartillee si balleessa amma akkuma viidiyoo jadiid irraa hojjetee Mustafaan irraa hojjetee wantoonni namni shakkan immoo dhugaatti jijjiiramuuf deema dhugaatti jijjiiramuuf wanni ani shakku wanni ati shakkitu wantoonni hordoftoonni kee shakkan gara dhugaa yeroo tokko gara dhugaatti jijjiiramuuf deema jechuudha. Eshi amma asitti jechuudha mee yoo gurbaan kun qabaate caaltuun itti heerumtuun dhifti. Tokkoffaa dogongorri isi erganiitiin muktaar sun darbite caaltuun muktaaritti deebi'uu qabdi akka yaada kootitti maal ilmi namaan dogongora maali atiin dogongortu isin hin dogongortu garuu caaltuun erga gaaf gurbaa kana walitti dabalamte haalli isii amalli isii bifa ishee tokkicha malee wanti hunduu jijjiiramee jira dhibbumaan dhibbatte jechuudha. Haasofni isii dhibbumaan dhibbatte jijjiiramaa jira dhiirota hedduutu jira babbareedoon maali hin jira hundumtuu ni jira haa ta'u malee caaltuun ammallee kaloo jirti rabbiin karotti isii qaba alaa galuu baates sun dhimma isaan rakkoon qabu inni wanni ilaallatu jiru inni wanni nama galchin jiru inni dhiibbaa fidu inni miidhaa fidu niiti inshallah takkaa miti lamaa miti sadii akka baatu arfaffaayyoo ati shanaffayyoo ta'e inni guddaan dhugaa jiru walitti himuudha haqaan deemuudha amma mucaan kuni amantaan isaa kiristaana na fakkaate garuu ani hin beeku waan inni ta'e akkanatti ilaalutti amantaan isaa kiristaana na fakkaata amantaa dhiisaa garuu ni ulfaata baay'ee tokko ulfaata caaltuu fi firoo jidduutti hedduu ulfaatee jira mucaan illee gaafa ilaalu gaafa viidiyoo isaanii ilaaltan gaafa wal bira qabanii ilaala rifannoota yookiin immoo inni jedhu sun dhugaata ammoo soba ilaalchi jedhu sun jira ani hin beeku hundumaaniyyoo karaan gabaabaan karaan salphaan obboleettiin keenya caaltuun karaa abbaa manaa ishee duraatti deebitee firii taatee hojii jiraachuu malee maaltu cinqisi fide maaltu baasisi fide maaltu bu'aa baay'isii ciffisi fide maaltu cinqaa biraa keessa si seensise inni dogongora isaa sirreeffate isaa hojii jiraachuu qabda waa biraan jiru fakkeenyaaf ilmi namaa ni dogongora ani dogongora ati dogongorta mee haqa jechuudha haqa garuu mootu shamarran keenya wanni isaan balleessu wanni lubbuu isaan baasisu irra guddaan isaa maa inni yoo isiniin jedhe inni guddaan isaa maa inni onneedhaan hiitanii nama jaalachuu dhiirota jaalachuu dhiiraaf bakka kennu bakka laatu jechuudha fakkeenyaaf yoo namni tokko nama sanduuqa qalbii kee cabsa qalbiin kee gaaf cabte nama saniif jedhe waa hedduu keessa seena jechuudha amma isheen illikii jaalatte malee caaltuun onnee qulqulluu gurbaa kanan jaalala illikii muktaar heerumuu qaba maal jechuu san jechuudha hin barbaachisu illikiin gonkumaa sin barbaachisu illikiin qilleessikaa illikiin boolla si seensisa illikiin jireenya kee balleessa illikiin lubbuu keetis baasuu baatu jireenya kee keessaa si baasa shamarran takka gaafa tokko dhiira tokko jaallattee gaafa dhiirri tokko dhufee isirratti dubartii biraa jaallatu morka nama sanii gaafa nama jaallatte miidhaa guddaatu sirra ga'a sababa isa miidhuutiin ati miidhamne okay as deebitee amma caaltu waggaa 2-3 taa'eeti 10 kataa'uun jiru aaltuun amma jaalannaa isaa otoo hin taane illikii muktaar itti seemte firootti jechuudha akkamitti namni odoonikaa namaa qabu nama jaallata nikanni namaa irra jira ilmoon irra jirti okay otoo muktaar gargar ba'anii rakkoon qabu kuni garuu murtee mataa isiiti murtee mataa ani ni kaabusee manamneeti garuu namoonni keessa isaanii keessa muktaar beekan waa'ee muktaar beekan inni jala deemee soqataa jira ni kenni hin buune ni kee kana mooto hamma abbaam sun buusutti malee hin ta'u bakka wanni kuni mul'aqaanis ta'uu danda'a garuu hin beeku garuu immoo wanni seeraan dhala garaagarummaa qaba kanaafuyyuu caaltuun wanti isin hojjetaa jirtu kun yookiin immoo gurbaa kanatu haqa haayxii isaa baa jirti gaafa gateennee wantoota kana laallu muktaar gaafa laallu dogongorri isaa maa inni dubartiin si dogongorsiti nu imitiire dhugaa kenna habaanu dubartiin nama dogongorsiti dogongoruu danda'a dhiirri tokko amma dhalaan takka dogongorsuu dandeetti otoo abbaa manaa qabu hubachuu fi qabdi jechuudha maasitti caaltuun muktaariif hubachuu qabdi akkamitti yoo kan jettan taate namni tokko walitti dhufa makiinaa keessatti taaksii keessatti yookiin karaa deemaa walitti dhufanii irra guddina karaa dheeraa gaafa nama walitti dhuftu namoota sayyoo ofirraa hin qabin namoonni sanii
lakkoofsa wal jijjiiruu dandeetta. Gaafa lakkoofsa wal jijjiirtee kaatee namoota sanii chaat walii godhu wal arguu dhiirri ni dogongora. Odoo maatii qabu ni dogongora. Odoo beeksisa sadii afur qabu ni dogongora. Kun immoo beekamaadha. Kan immoo ni beekti isiin illee jechuudha. Akkuma isiin amma mucaa kana wal qunnamtee wal argitee qilleensarraan jettee ergasiisiif jecha gala rakkoon qabu isa dhiise mana jettu kan dubartiin dhiira abbaa fedhe mootummaa yoo ni dogongorsiifti nama dhiise ilma yaani namoota as gabaabsine ilaaluudha. Kanaafiyyuu nuti nama dogongorsuu dandeenyu otoo beektanuyyuu namaafis hubachuu. Abbaan manaa kee kun yoo dogongora sanirraa deebi'e wantoota intalli sun raawwatteen beekti yookaan immoo intalli sun wanta sana akkuma jette hojjechuu dandeetti. Bakka wantoota hedduutu jira jechuudha. Hubannoo hubatuu fi abbaa manaa kee dirqama hubatuu fi qabda, dirqama beekuu fi qabda. Zin jettee inni tare jettee alumatti gad darbitee mirgi kiyya jettee hin ta'u. Kuftee cabtee qabachuu qabda. Akkasii jechuudha. Kanaaf viidiyoo kiyya asumarratti dhaaba. Hamma viidiyoo biraatti walitti deemuuti. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Waddishaallee like, share, subscribe. Akkasuma yaada keessan koomentii jalatti kennadha. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja.